Shamaa daawwattootaa fi hordoftoota KLD Tube akkam jirtu nageenya rabbii bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jecha irraa viidiyoo tokko qaba. Egaa daawwattoota kiyya gamanumaan gama akkaatti wanti kun dalagamu isin barsiisa jechaadha. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na hordofaa. Jalqaba irratti naayif sikkiina yookaan billaa ni qopheeffattu. Itti aansuudhaan loomii ni qopheeffattu. Loomii namni hin beekne hin jiru. Biyya keessanitti loomii namni hin beekne hin jiru jechaadha. Loomii ni qopheeffattu. Inni sadaffaan bishaan ni qopheeffattu. Bishaan kun jechaadha beekuu kan qabdan bishaan ho'aa ta'uu qaba jechaadha. Akkuma argaa jirtan bishaan ho'aa ta'uu qaba. Anammaaf irraa xiqqoon isin agarsiisa waan ta'eef isin garuu kubbaayyaa yookaan ammoo galaasa kan kana caalutti fayyadamuu hin dandeettan jechaadha. Sadaffaadha. Bishaan kun amma ho'aadha jechaadha bishaan kuni. Okay, tartiiba isaan isin agarsiisa. Jalqaba irratti jechaadha loomiin ni dhiqama, sirriitti ni dhiqama. Sirriitti dhiqanii qulqulluu ta'uu qaba keessaaf duubni isaa jechaadha haala gaariidhaan. Jalqaba irratti loomiin kuni ni murama bakka lamatti akkuma argaa jirtan jechaadha. Okay. Loomii kana bakka lamatti baafnee eega turre jechaadha. Isii tanaa habbaa tokko akkuma argaa jirtan kanaan seera qulqullina qabuun jechaadha. Akkaataa qulqullina qabuun ni dalayna. Eega goone booda bishaan ho'aa kanatti ni fayyadamna jechaadha. Bishaan ho'aadha. Okay. Habbaa nuusa isii kana tokko itti cuunfinaa jechaadha. Haaluma argaa jirtan kanaan itti cuunfama. Itti cuunfama jechaadha. Akkuma argaa jirtan kanaani hunda isaatti eega cuunfinee booda okay. Akkuma argaa jirtan kana jechaadha. Amma nuusa isaa habbaan tokko nuusni isaa irraa muramee jira. Qixxeen isaa jechaadha. Qixxee tokko eegatti cuunfinee geessinee booda qixxee itti aanu akkuma argaa jirtan kanatti ni murraa jechaadha. Okay. Kana qixxee isaa haala kanaan murtaanyiin jechaadha. Haala kanaan murama. Akkuma argaa jirtan jechaadha. Wanni kun haala baay'ee salphaa waan ta'eedha. Waan uumamaan naannoo keenyatti argamudha. Namni hunduu loomii kan hin beekne hin jiru, bishaan ho'aa kan hin beekne hin jiru jechaadha. Isa kana qixxee isaa kana murtanii eega murtan booda ni murama ammas qixxeetti. Okay. Ni murama jechaadha. Habba qixxee kanaa akkasitti itti dabaltan jechaa keessatti. Okay. Itti dabaltanii eega dabalame booda bishaan kun laal amma ani fakkeenya isin agarsiise malee kan jechuun waan guddatti waan fayyadamneef ani garaa hin qabu. Namoonni garaa qabdan jechaadha. Namoonni horcii qabdan haala salphaatti bifa salphaa ta'een wantootuma uumamaan naannoo keenyatti argamanii irraa borcii keessan ofirraa hir'isuu ni dandeettan. Guyyaa 10 keessatti guyyaa 10. Okay. Guyyaa 10 keessatti ofirraa balleessuun akka danda'amu wanti kun waan qabatamaadha jechaadha. Kanaaf cuqqoo kanatti akka itti fayyadamtanii isa guddaanii eega kana goone booda jechaadha. Namni tokko wantoonni tokko amma kan itti dabaluu qabdan ni jira. Fakkeenya amma akkanatti eega gootan booda bishaan danfatti qalaasa isaa kanatti qalaasa guddaa tokkotti eega gootan booda kanatti bifa kanaan loomiin eega itti godhame booda maankaa tokko fal'aana yookaan maankaa tokko jechaadha daa'ima itti dabaluun ni danda'ama. Daa'ima malaaqa tokkotti dabaltanii okay. Daa'ima jechaadha. Daa'ima malaaqa tokko yookaan fal'aana tokko itti dabaltanii eega fal'aana tokko itti dabaltan booda anamma yeroodhaaf daa'imni namirratti hin argamne eega maankaa tokko yookaan fal'aana tokko itti dabaltanii booda jechaadha. Kana sirriitti waliin dhoytanii jecha haala amma argaa jirtan kanaani waliin dhoytanii daa'imni jala jira jechaadha. Akka jala jirutti haa qabannu. Anamma namirratti hin argamne waan ta'eef waan itti dabalamuu qabu isin hima. Yoo isin biratti kan argamne ta'es loomii qofaas fayyadamuu ni danda'ama. Bishaan ho'aadhaan jechaadha. Isa kana fayyadamtanii haaluma argaa jirtan kanaan sirriitti amma kuni waliin dhahamee jira. Okay.
kubbaayaan kun ammoo baay'ee xiqqaadha waan ta'eef baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf isin agarsiise malee kubbaayaa guddaa ta'uu qaba. Yani waan kan kana caalu ta'uu qaba jechaadha. Isa kana eega kana jaahisa godhattan booda nyaata keessan ganama ciree yookaan faxara ganama dura daqiiqaa 3 hanga daqiiqaa 10tti itti fayyadamtanii jechaadha. Nyaata dura daqiiqaa 3 hanga daqiiqaa 10tti itti fayyadamtanii nyaata keessan dura eega itti fayyadamtanii booda daqiiqaa 10 booda nyaata keessan nyaattan jechaadha. Kana guyyaa 10f qofa haala kanaan ganama nyaata keessan dura daqiiqaa 3 hanga daqiiqaa 10tti fayyadamtanii jennaan salphumatti garaa keessan borcii keessan isinirraa balleessuun akka danda'amu isin hubachiisa jechaadha. Asumaan borcii garaa qofa osoo hin ta'in namoonni furdina qaamaa qabdan haala salphaa ta'een ulfaatina qaama keessanii yookaan ammoo kiiloo qaama keessanii guyyaa 10 keessatti haala salphaa ta'een isinirraa hir'isuu akka danda'amu asumaan isin hubachiisa. Viidiyoo kana namoonni isin ajabeetiin jedhe isinitti toleetiin jedhe like share subscribe gochuudhaan nu wajjin tura. KLDTube yeroo hundumaayyuu diraamaa tokko hedduudhaan wantoota akkana isin barsiisuudhaaf sagantaa qabatee jira. Viidiyoo kana share godhuudhaan akka waliin geettan asumaan isin ibsuun barbaada.